Ashamaa harka fuudhee kabajamoota hordoftoota daawwattoota YouTube chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaan fayyaan jaalalliif gammachuun bakkaa fi mana isin jirtanitti isiniif haa baay'atu yeroo hundaa isin biraa hin dhabamin siniin jechuun jaaladha. Warreen YouTubii kiyya sabiskiraayib gootanii maatii naaf taatan galata guddaa na biraa qabdu. Kuuwwanis koottaa maatii waliif haa taanu waan beenyu walirraa yaa hubannu siniin jechuun jaaladha. Egaa kabajamoota hordoftoota koo guyyaa har'aa kana waa isiniif odeessuu dhufe namni tokko waan na hubatee waan dhaga'e waan dhaggeeffatee fi waan dubbisee irraa waa namaaf qooda yoo ka'u waa namaaf odeessa. Anis guyyaa har'aa kana waa isiniif odeessuu dhufe hubadhuu jedha. Hubadhuu biyya lafaa kana irratti namni tokko bifa namaa biyya namaa maqaa namaa beekuun salphaadha. Garuu seenaa nama sanaa beekuun ni ulfaata. Namatu yeroo eega malee yeroon nama hin eegu. Daandiin ati deemaa jirtu daandii dhugaa taanan fageenyi isaa sin daangessu. Waan yaaddee fi waan hawwiteef waan imala kee jalqabdeefis milkaa'uutii ni dandeessa. Inni murteessaa fi guddaan daandii dhugaa fi imala sirrii imaluu keetiidha. Jireenya keessatti rakkoon har'a si mudatu milkaa'ina kee boruuti. Mudannoo argitu irraa muuxannoo guddaa argachuu dandeessa. Imala jireenyaa yeroo jalqabdu daandiin jireenyaa heddummachuu danda'a. Jireenya mo'achuuf yookiin waan yaaddeen milkaa'uuf immoo kallattii hundaanuu daandii hundarraa imaluun dirqama jireenyaati. Jireenya kee keessatti waan siif hin danda'amne baay'ee yaaddee sammuu of dhiphisuu irra waan siif danda'amuu fi waan gochuu qabdu xiqqoo yaaddee galmaan ga'uutu gammachuu siif kenna. Namaan jaalatamuu kee irraa nama jaalachuu keetiin gaarummaan kee himama. Nama gaarii jechuun kan kennaa guddaa siif kenne osoo hin taane nama ilaalcha gaarii siif qabuu fi kabaja guddaa siif qabu ta'uu isaa beeki. Jiruu fi jireenya keessatti tabbaaf gaara bu'aa bayii qormaata gidiraa hedduu osoo hin dabarsin lafa diriiratti baatee waan yaaddee fi waan hawwiteen milkaa'uu hin dandeessu. Kennaan ati namarraa argattu kan si jalaa baduu hin dandeenye yoo jiraate galata qofaadha. Galanni kennaadha. Namni yoo si galateeffatu gammachuudhaan fudhachuu qabda. Biyya lafaa kana irratti kennaa jechuun wanta harkatti namaa kennamuu fi akkasumas wanta kiisii seenu qofa nutti fakkaachuu danda'a. Garuu galanni kennaa guddaa yoomillee nama jalaa baduu hin dandeenyedha. Namoonni tokko tokko yeroo ati galateeffattu galanni kiisii hin seenuu jedhan. Kuni ilaalcha dogongoraati. Namaaf waan gaarii gootee namaaf waan xiqqaas gootee guddaa yeroo galateeffamtu gammachuudhaan fudhachuu qabda. Kennaa guddaadha jechuudha. Jireenya isaa keessatti namni nama galateeffachuu hin beekne yeroo galateeffamus gammachuu hin qabu. Mi'aa dhamdhamoof hadhaa habbuuqqachuun dirqama jireenyaati.
Egaa kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo guyyaa har'aa kana ammuma kana isiniif odeessuu dhufe waan dhaggeeffattaniifis galatoomaa yoo dhaggeeffattan galata guddaa na biraa qabduutii isiniin jechuun barbaada. Egaa kabajamoota hordoftoota koo guyyaa biraa oduu biraatiin haga walitti deebinutti nagaa fayyaan naaf turaa isiniin jechuun jaaladha. Galatoomaa baay'ee.